wanti jedhamuu fi wanti godhamu baay'ee nama dadhabsiisa namas dhabsiisa. Gaafa manaa baanu hunda dagannee manaa baanan hundi keenyillee garuu akkatti baanii akkatti galu waaqayyoma bichaatu beeka. Dhugaa rabbii an duraan dhugaa sitatti fakkaatni takka hin duutii jedhee siyyaan waanuma duute jirti jedhaniif bakka kun lubbuu maan jirte malee hin duutu jedheen jechuudha. Dhugaa rabbii tiiktookii ishee jalallee seenee viidiyoo isheen poostii gooteettuun ilaalan ture akka carra narra dhufee jechuudha. Gaafa kana ilaala waan duute namatti hin fakkaatu amma garuu dhugaadha duute jirti reeffi ishee argamee jira hennaa jedhan baay'ee rifadhe. Dhugaa rabbii rifaatu kana hin jedhamne keessan galee maaliif miira abbaa fi haati ittiin ishee ibsatanii yeroo arginuu fi yeroo amma duute ishee kana dhugumaan ageenyu baay'ee nama naasisa. Garuu manaa bahanii bakkeetti hafu waaqayyo nu haa oolchu. Warra manaa bahee bakkeetti hafu waaqayyo nuun taasisi. Yaa obboloota koo of eeggadha. Gaafa manaa baatan iddoo isin jirtan sinii ta'uu didullee biiroo deebi'aa malee ala dalagdanii iyyaadiina. Dhugaa rabbii birriin sin bakkeetti argattanii fi lubbuu keessan sin kadhabdan waluun madaalu. Mana madaamii teessanii birrii 1,000 birrii 800 ja'an argattantu irra sinii baay'ata. Mucaan kuni nan dabaladha nan guddadha jettee manaa baate garuu akka manaa baate isheef hin taane lubbuu ishee fudhatee darbee jechuudha. Maatii isheef gubanna ofii isheefis gubanna waan meeqa uumte jechuudha. Kun maali guddina bakkee caalaa jireenya isa bakkeetu irra na fooyyessaa yoo maatii koo gargaarellee isaan fayyada bakkee filatte. Waaqayyo immoo waan akkasii nurraa haa dabarsu hin gaa jedheen waa geessisu. Nagaa immoo irraanfannee keessa koon nagaddee nagaan isiniif haa ta'u lafa jirtanitti akkam jirtu nagaa keessanii ani nagaa kooti rabbitti haa ta'u. Osuma garaan keenya gaddu osuma garaan keenya dhiiga boohu nagaa qabnannee nagaa himanna. Silas maal goonaaf miti waan barree fide gadi jedhanii baachuudha. Gaafa itti yaadanii warruma mana madaamii keessa jiruuf tabsaan kutachiisa. Dhugaa dubbachuuf ufamanuu dadhabaan jira. Wanni ageenyus wanni agarrus wanna nama gaddisiisu wanna nama boosisu malee al takkaa wanti nama gammachiisu hin jiru. Maaliif akka ta'e barri keenya kun bara abaarsa ani hin beeku. Dhugaa rabbii kunoo ammala reeffa ishee galchuuf iyyuu riyaala 16,000 gaafatanii jedha. 16,000 kana utoo fayyaan jiraatte isheen utuma 10,000 hojjetatte iyyuu 1,000 waggaa tokkoof 6 hojjetatte turte. Utuma fa'i lubbuun ishee jiraatte amma ganaa reeffa isheetti hammi kun ba'u jechaadha. Har'a garuu kan jiraa isheetti isheef hin taane kan jiraa isheetti ishee quba hin qabne kan jiraa isheetti achi jirtii hin beekne xinnaanis guddaanis du'aa ishee irratti wal baree jechuudha. Du'aa ishee irratti birrii walitti qabu eegalee jechuudha. Waaqayyo mana isin baasee warra ukkaamamee galu isiniin taasisin. Dhugaa rabbii hadaraa yaa obboloota koo of eeggadha. Waan baaneef haa beeknu. Maaliif akka baane eessa ga'uuf akka baane maalirra ga'uuf akka baane beeknee wanna nu nyaatuuf wanna nu baasu adda baafannee itti haaseenu. Amma mucaan kun bakki isheen irraa kaatu fagoo bakka isheen jirtu fagoo. Mee maaltu deemsa amma kanaa manaa baasee ishee bachisiisuuf yaada sammuu keessa ishee kaa'e. Ammoo ittumaan duutaa isheeti yoo ta'e malee makiinaan dur fayyaa deemu maal gochuuf an adda agummaan. Ittumaan duutaaf mikinaadha dhufee fi malee jechuudha. Maatiin ishee jiraa ishees yoo dhabne daraa reeffa ishee yoo dhabne hadaraa jiraa ishee. Hadaraa yaa Oromoodha. Hadaraa yaa lammii godhe abbaan. Hadaraa yaa dhala godhe haati. Har'a garuu ukkaamamte reeffa ishee hin argatan maaloo akkamitti of amansiisu. Warri manaayyuu fayyaan qaban jedhan dhukkubsataa baatanii taa'u jedhani. Tokko iddootti du'aansaa kan hin beekamne tokko immoo du'aa jiraa kan hin caalle lawaasee kan mana taa'u. Akkanatti gaafa isheen kun immoo sadaffaa irratti dabalamtu sanuu hangafadhaan. Hangafa jechuun immoo gaaddisa waan hundaati. Dandeessuu waan hundumaati. Hin gubatan haatiif abbaan dhugaa hin gubatan.
annan gadde baay'ee onneen kiyya baay'ee na gadde hin hojjenna malee jirra jenna malee akkamitti akka gallu hin beeknu garuu waaqayyoomti furmaata isaaniif haa kennu harka waaqayyoo wayya furmaan harka waaqayyoo jira furmaan waaqayyoomti furmaata isaaniif haa kennu malee dhugaa rabbii dubbannees dadhabne anamma gaafa dhufee mana kana galu ufee waggaa ji'a booda ala dalagii ala birriin jiraa hin baddu ati maaf birrii 800 hojjettaa naan jedhee na abaabalu anumaan beeku garuu hin bawwadheen dide maaliif manumattiyyuu ani na sodaadha akka ta'ee oliif gadi adeemu xiqqoo manaa bahii gaafan barfadhee bilisi kiyya waan natti eekamuuf jecha sodaan qaba asitti illee na sodaadhe waanuma isaan argan natti fakkaata ture didee waggalama xumuradhe ammas isa waggalamaffaa farramu ati maal yoo baate ibsiin bahii dalagataa naan jedhan ay asumatti yoo guddinni jiraate asumatti yoo rakkadhe asumatti yoo hin beela'in jedhe filachuun koo garuu waan gaarii irra na geessise otoon bahee jiraadhee sila anis akkuma mucattii kanaati garuu filannoo haa turruu yaa obboloota ko filannoo tolaa filannoon badiinaa dhaabbii tolaa waan sin baasu waan sin nyaatu adda baafadhaa barri kun bara dhumaati barri kun baratti dabarsanii wal kennanii barri kun ulfaattitti yaa obboloota ko mana madaamii keessa jirtanii of eeggadhaa rabbillee sinaa eegu yuutuubii koo amma sabskraayibii laayikii sheerii naa gochuu hin dagatinaa walaa jajjabeessinu walaa guddisnu sinin jedhaa rabbi immoo isinaa eegu inni hundaa danda'u inni manaa nu baasee haadhaaf abbaa ta'ee lammii ta'e nu haa eegu